isa si uume dhiiftee warri keessan sababa wal bira ga'an malee isaan si ummachuu hin danda'an. Isa si uume sodaachuu dhiiftee warra keessan sodaachuun waan ta'uu qabu miti. إن أرجويته ويا قيامات جم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وأكاسي تنافجتها يا أبليتي يا ورا أرجال أرجال أمبلو ربي سيها قولوا أبليتي نجل أن يفتري هنا كنت رأي دراما كنت أبغى إن شاء الله ما شاء الله ما دقيقة ما يكفي بربادة لا أنا من جدرجة ولا من جدرجة كله أسمان درجة طالع كنت درجة طالع اتياد يا ربينك يسيلا فيسي أتو حال شركي رجتون هم بلتو توكدي يا ربي أني تهتك أبنانك جاتشون نجي لال يا ربي سنجالتي أني تهتك أني يونين دوين بيخبر يويتي الرومانتنا إن شاء الله تعالى ربي إن شاء داسي لافس يوم ربينك يا واني فدي بيتا إلا ما شاء الله وان ربين فدي يا ربي سين فدي أني مو وانيني سين جو سندركو ربي إسلام ما وصون قبني ربي سنجيسين ومان سنجا في تده آمين سلام من دول البيت كتنا نلبس الله أكبر أكنا خلنا دلقة جرتا دلقة رجرتا إيه أنا نمت أنا دلقة رجل لما نمت دلقة رجرتا مو لا دلقة رجل تقول لنا بقى جتار عن شفافي أوكي أوكي هجي في التكو تيادا هجدو أوكي هجي في إن شاء الله أتو أسمع جرتا والد ديبنا بدون سيف ربي سيف لافيس وسيف إن شاء الله جبر نمر أكاسي سنو ما فين جيني بار تيادا دلقي ربي سي على فيس إن شاء الله أوبسين شهادة جرا ميدو بساني أيه يا أوبسي 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 جرتا أوبسي جتشانجر galatooma warri sheerii koppiliinkii taaptaap igootaan warri puush obboleettii teenyas ta'een hundayyuu puush nu godhaa jirtan warri mana kanaas puush godhaa jirtan warri gubbaa gajjallaa jirtan hundi keessan barakaa ta'aa isiniin ja'a. Mootirraa kafadhu yaa eenyugaa maatii biraan jira akka waan jechaa jirtuuti ustaaz maatii biraan jira akka waan jechaa jirtuuti. Dubamaa ol baata. Akkas. Dhiira. Laa shabara. Okay. Shamara. Duba banaa dhukaa. Warri sanis shaadaa qabatanii dhugaa hubatanii rakkoo qaba. Ustaaz ibsaan qabsiisuun uumaa keetu kan sodaatin warri fakkeenyaaf warri keessanii isaan saniifuu kasi kanne waaqayyoo tokkicha rabbi akkasuma akkasii miti. Sii kana isaan saniif si kanne kana sodaachuu dhiiftee isa si uume dhiiftee warri keessan sababa wal bira ga'an malee isaan si ummachuu hin danda'an. Isa si uume sodaachuu dhiiftee warra keessan sodaachuun waan ta'uu qabu miti. Dura dursoo kan sodaatamuu qabu rabbi kasi uume ka gartee bakka ati jirtutti rakkoo fi hamtuu sirraa deebisuu danda'u. Abbaan kee waan tokko sii godhuu danda'uu ni danda'a. Sanumaa immoo yoo rabbi subhaanahu wa ta'aala abbuma kee kanattuu kan nama si gargaaruu hin danda'u. Rabbii kayoo ta'e dhukkubsatte si fayyisu. Kayoo ati gartee waa taate
si fayyisuu danda'u. Waa yoo ati kadhatte si kennuu danda'u. Abbaa fi haati kee guyya tokko lama waa si kennuu danda'anii wanni isaan si kennan sun waa si godhuu dhiisuu danda'a. Rabbiin ammoo kennaan isaa guddaa. Allahu akbar. غفور رحيم برمتا فرا يا مدافرا نقولي قبرو تيا من هلا جنة درا. طيب ما إنه جرا إيشي أي أبو غريكو Islaamee ture barinne shaadaa qabatee ture. يوم Tokko turee jira jedhanii dubbisaa salaamatu. قراتي تجرا غري. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيسا جيسي قراتي نجا كم فيها فأي أجر كم جرت؟ kun walaal nuti nagaya qabna obboleeyyan kee fayyaa qabna. Allahu akbar masha Allah. Qeerroo kana huno qeerroo hoppilas ibada mucaa keenya kana bareedde yaa rabbi anis akka na babbareechi سلام masha كم Allah. باين مالي بريتشا. Ikkana huno والله قرأت اللي تمانجرا قالوا أنتي قوة فتنات نمتي باية مالي من تسلما كيستي. eber waanuma warqii waanuma qaaliitu jajjabaa durumaawi مو فتنات قالوا laaftatti hin harkan كمالي وانتي لافتوتي نرجعني كمالي قالوا. waan takka umaati wanni ati jettu waa siidhaamu نادى ما شغال. waan takkitti qofa siidhaama hoggaa fatanaan si dhufte jechuma kana jedhe حسبي الله ونعم الوكيل هما جاي. أنا كو أمتي يرو كان رتي بيانجرو وانين جي سيدا قليما نافق الرجل مالين جي سيفان بسم الله بريس السنين. إيه حسبي الله حسبنا الله قمتاني حسبنا الله كقمتاتي حسبي الله أكدم فاتي هقانا ما وجين جرتن حسبنا الله جتن ربي نفقاد حسبي الله وقادم فاتي ربي أنا فقاد جتشوهن جتش مرتي دا مجاخين سيقالي أيه إيه تناف حسبي الله ونعم الوكيل والله جتشخنا جناني جتشوهن جتش أنا مال جيسي عيمو أنا جتشخنا إتي ملكاوي وانين إتي ملكاوين سيدامي جتشخنا جي أيه أنا إفيفين إتي ملكاوي أرجي هجارة كون رفتهوندا rakkuma feete haa taatu diiniif diinagdee waa hunda jiru jireenya keessatti hoggaana dhufteen hasbi Allah wa ni'mal wakiilu maan jaalaa quba kiyya tokkichaa quba deemaa kana ol qabeetiin akka nama shaadaa qabatu samii tana laalee hasbi Allah wa ni'mal wakiil gaafan akkas jee والله وصو إمام كي يملا رجيا وصو أريد برنا نجين يرواني سندوا ربين كي يناف إرانا جه ناف جه حسبي الله جتون الله ناف جه ونعم الوكيل الله أكبر سيقلا ونعم الوكيل والله إني إركونا ما تأو واتلتي إسرتي إركتشو واتلتي خيسرتي إركتي واتلي بسم الله إركو نما تقولا إركو سي تأوف جاد إنمان قفتين سيف جاد وهندنا جسيباس انجربو قلبي تيتين جي والنخن توكلات فد
diinni fedhe waraanni feete wanni maan duniyaa akhiratti wanni sodaatamu hundi yoo si dhufte hasbiya Allah wa ni'mal wakiil uma jee bas sigale akkasitti rabbiin bayta isa warra duraatiifis gahe isa warra amma jiru gahu warra ulii dhufuufis gahaa yoom dakkaa dadhabee beeka alhamdulillahi kunno warraas geenye kan fuulduraallee rabbumarra keenye yesus malee allahatu waa dadhabeen dhageenye itti fufaasu taasisa gabbee deebi'a. Akkas wanta akkas yaa fakkeessu garee koo Ayyee. fakkeenyaaf mee qotee bulaa lamatu jira jennu qotee bulaan yeroo facaatii fi sirritti hojjetatee roobaa fi caama keessa rakkoo fi balloo rooba keessa jirtu qotuu dabalatee waa hedduu jira miti rakkina hedduu jira akkasuma akkasii miti Jira akkasuma. akkasitti rakkatee qotatee moo yeroo laaqiin akka nan balleessine jee mana taa'utu midhaan callaa bareedaa galfata. Callaa bareedaa qabdu galfata. Yookiin midhaan bareedaa akkaataa bareedatti eenyu oomishata oomisha bareedaa yookiin maasisa irraa waan bareedaa kan oomishatu nama kami nama rakkate san immoo nama warra kaan warra gartee harka maratee taa'ee gammachuudhaan taa'etu callaa bareedaa harkata. Isa rakkatee itti ilaalee isa dalagate sana. Akkasi laal akhirattis namni islaamummaa keessatti eega dhuftee rakkachuun kee amantii fakkeenyaaf haga tokko waan jijjiirratisitti haga tokko rakkachuun kee islaamummaan dhugaa ta'uu irratti si ibsuudha qaba. Maaliif wanni jiruun duniyaa tuni bakka itti islaamaaf hedhaati. Oguu jennu waa hunda laaqachuun siin taatu jechuun waa hunda keessa deddeemuun siin taatu bakka itti dalagatan hatta shawkata faaqwa illaa ghafarallahu biha min khataaya hatta haga qoree sidirtutti illee rabbi irratti herregatta rabbi subhaanahu wa ta'ala minda sii qaba minda sii lakaawa tolee yoo qoree sidirti illee yaa rabbii kiyya jettee kadhatta hundattuu nama muslimaatiif khayriidha. Saniifuu islaamummaan amantii rabbiin irratti uume amantii ati irra dhalatte sanirra deebite. Tuni ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala mokkoraaf ardii tana keessatti si mokkora. Maaliif walanabluwannakum hattaa walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-juu'i wa naqsin min al-amwaali was-samaraati wa bashshiri as-saabiriin. Warra gartee obse gammachiisii jaa wantoota garaagaraatiin isaan mokkorra warroota obse gammachiisii jaa. Innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri hisaab. Warroonni obse rabbiin mindaa isaanii hisaaban malatti kennaf. Warri mindaan yookiin galanni nama rabbee obsa kennamee galataan malee mindaan isaa lakkaa'umsaan malatti kennamaaf. Rabbi warra sana naafsillee haa taasisu. Amiin. Rabbi naafsillee warra sana haa taasisu. Mindaa warra obsee walanabluwannakum jaammallee ati biraa keessatti hattaa na'alama al-mujaahidiina minkum as-saabiriin. ونبلو أخباركم ليهم يوم آيات سنة وانت قول الله أكذا حاجة قرتي ورا إسرائيل راجع جباتو نخراج عن يخيط أنو يجباتا نما خنا مخنات رجع جباتا حاجة بينوت اسم مقرر رب سبحانه وتعالى رب درانو بيخا نما قرتي نوم اللي سوراف يقولي أكسي أوبس ربنا في سلة آخرنو أوبس فيتي أوبس كوني كام خنا راكمتات متى يوم جراني كامني برا jiraachuu danda'u. Tolee waa hunda keen obsa feeti akkas. Inshallah allee ammaa fi garuu qaraatillee ittuman jira. Ulaanallee ammaa gajjuusa tokkotti deemu jira. Inni dhaga'ama miti sagaleen jiraami? Dhaga'ama.
Qaraatiillee himoorraan garuu qaraa'uutuma jira. Baay'een tumas gara tiktookii kana dhufeen beeku qaraatiirra jira garuu haa ta'u malee durallee maatiidha malee fatanaan guddaan hin jiru garuu maatii irra garuu mallatteessa irraa ba'ee jira ammaa fi keenyaa miti amantaa keenya eega jijjiiratee baay'ee jiru amantaa islaamaa naannoo keenya sanitti. Naannoo kam jirta garee koo? Dhaloonni godina Gujii Lixaa Naqarcaatiidha. Amma immoo Asallaa jira. Arsii Asallaatti dhufee garuu mallatteessee gaba'e reefuma. Tole. Abshir. Rabbiin si haa gargaaru warroonni obboleewwan keessi bira jiranii inshaallah waa tokko hin yaaddamini asumaanuu warri naannoo san jirtan keessaa nu dubbisaati akka haala tokko waan mijeessuu qabdan inshaallah mijeessanii Uummata akka hin barbaadu yeroo kanatti ammaa fi garuu barnoota malee ani uummata akka duraanuu ani otoo manaan bahuu baadhee wanta kana arguu baay'ee amma ijoolleen biyya keenyaa sun tiktookii kanallee hin fayyadamtu garuu ani baay'ee amma maatii kiyyaaf itti gadda maalii fi amma wallaalcha keessa baay'ee naannoo kana wanta akkanaa kun hin jiru namni kana itti barsiisu hin jiru. Ani iddooma kana booda yoo natti tolee nama fudhadhee deemee magaalaa keessatti indoomii namoonni akka itti baratu awwaajjee waan fedhan otoo na godhanillee ani garuu qophiirra jira wallahi. inshaallah rabbi si haa laaffisu obboleessa kiyya qaalii nutilleen inshaallah waan barbaachisu nullee gaafadhu waan dandeenyuun si bira jirra inshaallah waan ati mi'atti kanallee gara keessan san waan tokko tokko mijeessine inshaallah ni dhufna rabbiin waa laaffisu inshaallah. Isa kanaafuu keessattuu amma maatii baay'eedha. Maatiin baay'een kun immoo wallaalcha keessa baay'ee wallaalcha keessa jiranii dhugaa akka malee jechuudha.